Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaalii koo turtii kanaan dhimmoota sadiin tokko irratti xiyyeeffadhee odeeffannoowwan adda addaa isinii dhiyeessaa. Hanga xumuraatti akka waliin turtaniif kabajaaniin isin affeeraa. Egaa kan inni irratti xiyyeeffachuu barbaade har'a waa'ee diddaa dulloota Wayyaanneeti. Dulloonni Wayyaannee egaa akkuma kanaan dura ammas addabatanii taa'uu hin barbaanne. Hoogganaan naannoo Tigraay jechuun muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed lammata kan muudaman Leetanaal Jeneraal Taddasa Warrada dulloota Wayyaanneetiin balaaleffatamaa jiru maaliif kan jedhu laalla jechaadha jalqaba irratti. Itti aansuudhaan ammoo humnoonni adda addaa keessumattuu kanneen biyya alaatti riphanii jiran Itoophiyaatti mootummaan ce'umsaa hundeeffamu malee jechuudhaan watwaataa jiru. Kunis kan ta'uu qabu filannoon barana adeemsifamuu dhaabbatee mootummaan ce'umsaa hundeeffamuu qaba jechuun kan gaafachaa jiranii maaliif kana jedhu. Kanas kan laallu ta'a jechaadha. Dhuma irratti ammoo maaddii qooduu wajjin wal qabatee odeeffannoon isinii qooduu jira. Humnoonni adda addaa kan ololaa jiran mootummaan zayitii fi daakuu raabsu wayittuu bahuu hin danda'u. Wanni bu'aa nu argamsiisuu danda'u hin jiru jechuudhaan olola isaanii afarsaa jiru. Dhimma kanarrattis gara xumuraatti odeeffannoon isinii qooduu jira jechuudha. Irra deebi'uudhaan akka waliin turtaniifin kabajaan isin affeeree turtii gaarii. Dhimma jalqabaatti yoo dabarru egaa hordoftoota koo dulloonni Wayyaannee naannoo Tigraayitti baqatanii Maqalee da'eeffatanii jiran olola shiraa afarsaa jiru akkuma barame. Dhiyeenya kana immoo naannicha hoogganaa kan turan Leetanaal Jeneraal Taddasa Warrada waggaan tokko dabalamee fi akka naannicha hooggananiif uummata naannichaa akka bulchaniif mootummaa federaalaa Itoophiyaatiin muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin waggaa tokkoof ammas akka tajaajilaniif akka turaniif muudamaniiru. Isa kana egaa dulloonni Wayyaanee balaaleffataniiru jechuudha. Akka isaan ittiin balaaleffatanis dhimma kana keessa nuti hin qabnu, nuti ittiin hirmaanne. Kanaaf muudama Leetanaal Jeneraal Taddasa Warrada kanaa hin fudhannu jechuudhaan diddaa isaanii dhageessisaniiru. Dhiyeenya akkuma dhageessanii hoogganaan naannoo Tigraay amma yeroodhaaf jechuudha naannicha hoogganaa jiran Leetanaal Jeneraal Taddasa Warradaati. Kanaaf dulloonni Wayyaanee mormanis balaaleffatanis olola adda addaa afarsanis kan dhorkuudhaaf humna hin qabanii jechuudha. Garuu akkuma baran shira baran raawwachuudhaan jechuudha. Hoogganaan kun naannicha tasgabbaa'anii akka hin bulchineef sochiin hawaas dinagdee naannoo Tigraay akka ittiin fufneef gama taasisuutiin carraaqqii taasisaa jiru. Garuu immoo akkuma baran shira shiru malee wanti duubatti deebisuu danda'an hin jiru. Egaa Leetanaal Jeneraal Taddasa Warrada kan muudaman hojii waggaa tokko hojjetaa turan keessatti maaltu akka isaan mudate, maal hojjetaa akka turan raawwii hojii isaanii ilaalchisuudhaan gabaasa muummicha ministeeraa fi kaabinee isaaniitiif dhiyeessaniin booda lammata waggaa tokkoof akka turaniif murteeffame jechuudha. Akkaataa kanaan egaa naannoon Tigraay waggaa tokkoof lammata jechuudha Leetanaal Jeneraal Taddasa Warradatiin bulfamtii jechuudha. Egaa walumaa galatti yoo ilaalamu obbo Geetaachoo Raddaa waggaa lamaaf yeroo ce'umsaatiin jechuudha naannoo Tigraay hoogganuudhaaf carraaqaniiru. Hin milkoofnee fi isaan amma Finfinnee akka jiran ni beekama. Itti aansuudhaan egaa Jeneraal Taddasa Warradaa waggaa tokkoof naannicha bulchuudhaaf carraaqaniiru. Wanti milkeessan maali jedhamee yoo ilaalamu garuu haga nama miti. Akkaataa waliigaltee nagaa Piriitooriyaatiin hojiin hojjetan tokko lama jedhamee kan himamu hin jiru. Kanaaf egaa wanni milkaa'eef jira jechuun kan nama dandeessisu miti jechuudha. Haa ta'uutii mootummaan federaalaa dhimmicha qoratee haala jiru gamaa gamana waan jiru erga xiinxalee booda Leetanaal Jeneraal Taddasa Warrada lammata waggaa tokkoof naannoo Tigraay yeroo ce'umsaatiin jechaadha mootummaa ce'umsaatiin
naannoo Tigraay akka bulchaniif murteeffamee akkaataa kanaan gara naannichaatti deebi'uudhaan hojii isaanii hojjetaa jiru jechuudha. Garuu akkuma nama isinitti himee dulloonni wayyaanee gufuu itti ta'aa jiru jechuudha. Wanni kun gara fuulduraatti maal ta'uu danda'a? Garamitti deemaa kan jedhu fuulduratti kan laallu ta'a jechuudha. Hordoftoota koo kabajamoo, mata dureen koo lammaffaan waa'ee mootummaa ce'umsaa irratti kan xiyyeeffatedha. Humnoonni adda addaa biyyaalee alaatti da'eeffatanii jiran egaa Itoophiyaa keessatti mootummaan ce'umsaa hundeeffamuu qabu jechuudhaan watwaataa jiru. Egaa kana maaliif jedhu sababa quubsaa qabu. Filannoon waliigalaa bara 2018 caamsaa 24 adeemsifamuuf karoorfamee akka hin adeemsifamneef dhaabbatee mootummaan ce'umsaa hundeeffamuu qaba jechuudhaan egaa akka malee ololaa jiru. Keessumattuu miidiyaawwan hawaasummaa irratti ololli isaan yeroo yerootti afarsaa jiranii fi duulli isaan qindoominaan raawwachaa jiran egaa kan beekamudha. Kana maaliif godhu jennee yoo laallu humnoonni biyya alaatti sababa adda addaatiin baqatanii achi jiraachaa jiran kun siyaasa dulloomaa dur ittiin jiraatan deebisuu barbaadu waan ta'eef mootummaan ce'umsaa hundeeffamuu qabaa jechaa jiru. Kuni nagaa fi tasgabbii uummata Itoophiyaatti gufuu ta'uudha jechuudha. Uummanni Itoophiyaa nagaan ba'ee nagaan galuu akka hin dandeenyeef carraaqqii gama isaanii taasisaa jiru. Kan ammoo kan gochaa jiran ergamtummaadhaan diinonni seenaa Itoophiyaa egaa isaan akka ergitan ni beekama. Kanaaf gocha ergamtummaa raawwachaa jiru. Gochi ergamtummaa isaanii kun ammoo eessumaaniyyuu isaan ga'uu hin danda'u. Mootummaan Gibsii akkasumas Shaabiyaan karoora baasee itti kennuudhaan isaan ergaa jira. Waan Gibsii fi Shaabiyaan raawwadhaa jetteen raawwachaa jiru jechuudha. Jeeqamsi akka babal'atuuf uummanni akka hin tasgabboofneef keessumattuu sochiin misoomaa fi guddina Itoophiyaa akka dhaabbatuuf barbaada waan ta'eef diinni alaa kaayyoo diina alaa kana milkeessuudhaaf socho'aa jiru. Ergamtoonni kun garuu akkuma kanaan dura yeroo dheeraadhaaf taasisaa turan ni wuxifatu malee bu'aan galmeessisuu danda'an gonkumaa hin jiru jechuudha. Uummanni Itoophiyaa akkuma kanaan dura taasisaa ture egaa olola humnoota kanaa hin fudhatu. Gonkumaa kana hin fudhadhu jedhee kaardii filannoo fudhateera. Galmeeffamuudhaan mootummaa hundeeffachuudhaaf sagalee isaatiin murteessuudhaaf qophaa'ummaa olaanaa mul'iseera. Kanaaf kaardii filannoo fudhateen mootummaa ofii kan ittiin hoogganamu ni hundeeffataa jechuudha. Humnoonni alaa yeroo adda addaatti caraanan garuu akkuma caraananitti caraana isaanii itti fufu, iyya isaanii babal'isanii itti fufu malee jijjiiramni Itoophiyaa keessatti fiduu danda'an gonkumaa hin jiru jechuudha. Kana haala qabatamaan jirutu mul'isa. Watwaata isaan dhageessaa jiran kana otuu hin fudhata ta'e akkuma isaan barbaadanitti fincilaa ture jechaadha. Nagaa waan barbaaduuf mootummaa tasgabbaa biyya hoogganuu waan barbaaduuf garuu kaardii karaa seera qabeessa ta'een fudhatee sagalee isaa kennuudhaan sagalee kennuunis ammoo mootummaa biyya isaa hoogganuu filachuudhaaf qophaa'ummaa olaanaa akka qabu qabatamaan mul'iseera jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota, egaa dhimmi xumuraa isinii kaasuu barbaade waa'ee maaddii qooduuti. Egaa mootummaan Itoophiyaa waggoota 8 darban keessa lammiiwwan humna hin qabne keessumattuu kan rakkoo diinagdee qaban yeroo ayyaanaatti deeggarsa taasisaa jira. Kanas kan gochaa jiru egaa tumsa qaamolee adda addaa gaafachuudhaan keessumattuu hawaasni rakkoo diinagdee qabu ayyaana karaa nagaa fi tasgabbaa'aa ta'een akkuma lammiiwwan kanneen biroo akka dabarsuu danda'uuf deeggarsi kan taasifamaa jiru. Yeroo adda addaatti akkuma beektan zayitii fi daakuu qooduudhaan irra jiraadhaan jechuudha. Kana kan beekamu nyaatawwan kana akka argatu hawaasni taasifamaa jira. Kuni maaliif taasifamaa jechuun ammoo humnoonni morman dhaga'amaa jiru jechuudha. Mootummaan zayitii fi daakuu raabsuu eessumaaniyyuu nu ga'uu hin danda'u. Kuni sirrii miti.
jechuudhaan balaaleffachaa jiru. Egaa kun waan nama ajaa'ibsiisudha. Mootummaan abbootii qabeenyaa fi lammiiwwan humna qaban wal taasisuudhaan qindeessuudhaan lammiiwwan biyya keessatti yeroo ayyaanaa karaa nagaatiin tasgabbaa'anii gammachuudhaan ayyaana akka dabarsaniif deeggarsi taasifamuun rakkoo wayiituu hin qabu. Garuu immoo biyya alaa ta'anii maal jechaa jiru? Mootummaa balaaleffachaa jiru jechuudha. Mootummaan jijjiiramaa hojii kana raawwachuu hin qabu jechuudhaan balaaleffachuun isaanii waa malee miti, ni beekama. Egaa namoonni rakkoo diinagdee qaban kunis mootummaa akka balaaleffatan barbaadu jechuudha. Rakkoon itti cimee mootummaa irratti akka ka'aniif, akka hokkaraaf socho'aniif barbaadu jechuudha. Sababa kanaan mootummaan zayitii fi daakuu qooduu hin qabu jechuudhaan balaaleffachaa jiru jechuudha. Waggoota 8 darban keessa akkuma beektan mootummaan Itoophiyaa hooggansa jijjiiramaatiin hoogganamaa jiru. Yeroo jijjiirraa bara haaraa, ayyaana Faasikaa, ayyaana Moolidaa akkasumas ayyaana Idaal Fixir, Faasikaa fi yeroo ayyaana Qilleettis jechaadha. Namoonni rakkoo malee ayyaana dabarsuu akka danda'aniif deeggarsa ni taasisa. Deeggarsi kun egaa bajeta mootummaarraa ba'ee miti kan taasifamu. Akkuma beekamu abbootii qabeenyaa wal taasisuudhaan deeggarsa walitti qabuudhaan lammiiwwan kun akka deeggarsa argatan taasifamaa jira. Waggoota 8 darban keessa otoo walirraa hin citin itti fufiinsaan hojjetameera jechaadha. Hojiin deeggarsa taasisuu kun inni kun gara fuuldurattis finiinee daran cimuudhaan kan itti fufu ta'a jechuudha. Humnoonni biyya alaa riphanii jiran garuu kana ni balaaleffatu. Balaaleffatanis waan barbaadan jedhanis deeggarsi lammiiwwan rakkoo diinagdee qabaniif taasifamu kun gara fuulduraattis cimee kan itti fufu ta'a jechuudha. Hordoftoota koo kabajamoo, egaa turtii har'aatiin waa'ee diddaa dulloota wayyaanee akkasumas mootummaan ce'umsaa hundeeffamuu qaba kanneen jedhan jechaadha. Humnoonni biyya alaa riphanii jiran mootummaan ce'umsaa hundeeffamuu qaba, filannoon dhaabbachuu qaba jechuun kan isaan lallabaa jiran. Xumura irrattis immoo waa'ee maaddii qooduu wajjin wal qabate mootummaan Itoophiyaa daakuu fi zayitii qooduu hin qabu jechuudhaan humnoonni ololanis dhaga'amaa akka jiran tartiibaan isin dhiyeesseera. Waan na hordoftaniif, waan na dhaggeeffataniif hedduun isin galatoomfadha. Fayyaa ta'aa jechaa egaa kanin xumura irratti isin yaadachiisu chaanaaliin kun namoota biroo birattis akka beekamuu danda'uuf egaa yaada barreessaa, keessumattuu laayik jedhaa, sabskiraayib godhaa. Yoo kana gootan haala salphaa ta'een namoonni biroos argachuu danda'u waan ta'eef kanaan akka hirmaattaniifin kabajaan isin affeera. Fayyaa ta'aa, nagaatti.